Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Maatiiwwan Waaqayyoo fuula TikTokii Galataa Orto warreen daawwattan har'a immoo ergaa addaa isinii qabadheen ijoolleen Ortodoksii Tawaahidoo hunduma keessaniif gaala keessan karaa takliiliin taasifachuu ni barbaaddu. Eejeen ergaa koo kana garuu akka yeroo durii laaluun yookaan iskrool gochuun qofa akka dabartan osoo hin taane yoo xiqqaate namoota 10 fi isaa oliif sheer koppii liinkii laayik gochuun akka dabartan maqaa Waaqayyootiin dhaamsa koo isiniif dhaamuudhaan barbaada. Eejeen egaa sirna takliiliitiin warreen gaa'ela godhatan irratti qeeqota tokko namootaan kan ka'ee fi namoota sirna takliiliitiin gaa'ela godhachuu barbaadaniif ergaan qabu bifa kanaan isiniif dhiyeessuun barbaada. Yaada kana egaa TikTokii irratti akkan hojjedhu kan na kakaase obboleessi koo fuula Facebookii koo jalaan gaaffii gaafatee gadhiisetu ture jechuudha. Sanarra dhaabadhe TikTokii kana irratti hojjechuun qaba jedhe yaadee akkas ba'ee jechuudha. Innis maanni obboleessi koo gaaffii akkas jedhu tokko gaafatee jechuudha. Aga dhumaatti yaada kan hordofuudhaan namoota 10 fi isaa oliif sheer gochuudhaan akka dabartan maqaa Waaqayyootiin isiniif dhaamuudhaan barbaada. Akka mana kiristaanaa Ortodoksiitti gaafa sirna takliiliitiin gaa'ela gaggeeffatan meekaappiin yookaan immoo miidhaginaaf kan addunyaan har'a baaste dibachuun yookaan meekaappii godhachuuf fayyadamuun ni barbaachisaa gaaffii jedhu kaasee ture jechuudha obboleessi kooti. Innaa yeroo har'aa kana suurraawwan obboloota keenya sirna takliiliin gaa'ela gaggeeffatan gaafa ilaalu namoonni baay'een fuula isaaniitti keessumaa obboloonni koo shamarraniiti kan meekaappii kan fayyadamanii argina jechuudha. Egaa isa kana ani dhuguman dubbadhaa hundumti keenya beekuu akka qabnudha jechaadha. Gaafa takliiliidhaanis gaa'ela gaggeeffannu qofa osoo hin taane akka mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti akka barnoota mana kiristaanaa keenyaatti yeroo kamiyyuu waan addaa fi waan addunyaa fayyadamuun barbaachisaa miti jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kitaaba kakuu durii yookaan kakuu moofaa keessatti seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti jecha akkas jedhu dubbata. Koottaa gadi buunee akka bifa keenyaaf akka fakkeenya keenyaatti nama uumnaa gaafa jedhu argana jechaadha. Eeyyeen nuti kan uumamne akka bifa fakkeenya gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoositti. Biftii fi fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos immoo adda kan ba'edha. Nuyi nama tokkoon gurraacha diimaadha adiidha maaludha jennee adda yaa baasnu ilaalcha jafooniitiin malee gooftaan keenya hunduma keenya iyyuu sheeppii isaa fakkeessuudhaan kan nu uumedha jechuudha. Innaa kanaafiyyuu sheeppii gooftaa keenyaarraan adda itti miidhaginni addunyaarraan nuti itti dabalan tokkollee akka hin jirre maqaa Waaqayyootiin hubachuudhaa qabdu maatiiwwan Waaqayyoo. Uffata takliilii uffannee suuraa ka'uu qofaa osoo hin taane waa'ee kabajaa fi ulfina uffata sanaa waa'ee kabajaa fi ulfina sirna gaa'ela keenyaa beekuudhaa danda'uu qabna hundumti keenya. Eejeen suuraa kana ilaala daqiiqaa tokko ilaalaati walitti deebina. Daqiiqaa tokko osoo hin taane sekondii 3 ilaalaati walitti deebina. Eejeen egaa obboleettii keenya kana gaafa ilaaltan suuraan ishee kun maaloodha? Obboleettiin keenya uffata mana kiristaanaa uffattee sirna gaa'ela ishee irratti baganaa yookaan immoo meeshaa galataa mana Waaqayyoo qabatteerti. Qeensa ittiin qabatteertu kana ilaala adaraa Waaqayyo. Isti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoo akka bifa isaatti akka fakkeenya isaatti wanta mudaa hin qabne nu taasisee nu uume jechuudha. Mee hundumti keessan qeensi koo kun halluu maalii akka qabu natti himaa? Diimaadha naan jechuu dandeessu yookaan adii garuu baay'ee dogongortaniitti. Qeensi kee kun adiidha yookaan diimaadha namoonni naan jettan baay'ee dogongortaniitu. Silaas gurraachatti parpilii pinkiitti hin fakkeeffamu. Diimaadha yoo jettan qeensi koo kana fakkaachuu qabu. Adiidha yoo jettan qeensi koo kana fakkaachuu qabu. Waaqayyo halluu ittiin hin madaalamneen nuuf uume jechuudha wanta hundumaa. So qeensatti qaxxaluu, ijatti qaxxaluu, mataatti qaxxaluu, gurra iddoo 2 yookiin iddoo 3 uruu macaafa qulqulluu iddoo kamirratti argina. Adaraa keessan maqaa Waaqayyootiin na of galcha. Isinirra beekee ni miti. Geeruu namoonni akka ittiin hin dogongorreef. Ergaa kana ani warreen godhateef kanan dhaamu osoo hin taane yoo xiqqaate obboloonni koo wantoota akkasii kan argitan hundumti keessan ittiin akka hin dogongorreef mana kiristaanaa keenya keessatti akka hin hayyamamne beekuudha akka qabdan isin hubachiisuu ni barbaada. Dhugumatti ammoo na of galchaa isinirra beekee miti namoonni irra sirriitti beekan ni jiraatu. Garuu immoo
waanan natti fakkaatu hamma nu badhe yaada koo isiniif qoodu barbaadeenna. Namoonni yaada addaa qabdan tekstii komentii jala naaf kaa'uu dandeessu yookaan keessaan tekstii naaf kaa'uu dandeessu. Galatoomaadha. Na of kalcha adaraa keessan wanta goon hundumaa maaliif akka goonuuf akkamitti akka goon haa beeknu. Fakkaachuu osoo hin taane immoo ta'uun haa jiraannu isiniin jedha. Viidiyoo koo obboloota keenya warreen kun bira akkanaaf geessaniif maqaa Waaqayyootiin sheer koppii linkii akkanaaf gootan asumaan ergaa kun dhaamsa isiniif barbaada. Galatoomaadha. Lafa nagaa tura.